Feesbuukii irraa viidiyoo daawunlood gochuun akka danda'amu ni beektuu? Eeyyan, Feesbuukii irraa viidiyoo daawunlood gochuun danda'amee jira. Hayyee guys, akkuma isiniin jedhee Feesbuukii irraati viidiyoo daawunlood godhachuun danda'ameeti jira. Egaa viidiyoo Feesbuukii irraati daawunlood godhachuun steepii mataa isaanii qaba. Egaa steepii sana tokko tokkodhaan kan isinitti agarsiisu ta'a. Isin kallattumaan viidiyoo kiyya kana hordofaa. Steepii tokkoffaan teelegiraamii keessa seenuudhaan bootii teelegiraamii tokko argachuun dirqamadha. Egaa steepii tokkoffaa kana keessatti bootii sana argachuudhaaf immoo gara teelegiraam aappii keenyaa ni seenna. Itti aansuudhaan irra keessa bakka search jettu kanatti username ani isiniif kaayeru kanaan search ni gootu. Username keenya all video downloads bot kan jedhudha. Egaa kallattumaan gara bootii sana ni seenna. Bootii sana erga seennee kallattumaan gara garii dhufuudhaan start kan jedhu ni eegalsiisna bootii keenya. Erga eegalsiisnee kallattumaan maal nu gaafata? URL yookaan linkii viidiyoo Facebook keenya sana nu gaafata jechaadha. Kanaaf kallattumaan gara steepii lammaffaa ni deemna jechaadha. Steepii lammaffaa Facebook keessa seenuudhaan linkii viidiyoo sana koppii godhachuudha. Kanaafuu kallattumaan gara Facebook keenyaa ni seenna. Egaa gara Facebook seennee Facebook sana keessatti viidiyoo daawunlood godhachuu barbaannu sana jala deemuudhaan amma fakkeenyaaf ani isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf tokkuma daawunlood godheen egaa viidiyoo kana ni agartu. Viidiyoo shortii godhee isinitti agarsiisa yaa fakkeenyaaf waan ta'eef mallattoo sheerii kan jettu kana ni argitu. Kallattumaan mallattoo sheerii sana tuquudhaan gara asitti kan jirtu ni jirti. Koppii linkii kan jettu sana al takkaa cuqaasuudhaan linkii keenya koppii godhanna. Itti aansuudhaan gara steepii tokkoffaa irratti kan jenne sana gara bootii teelegiraamii sanaa ni seenna. Kallattumaan erga teelegiraamii seennee asitti linkii amma koppii godhannee dhufnee gadi qabuudhaan peestiitti goona. Erga peestiitti goone kallattumaan bootii sanatti ni ergina. Egaa bootiin kun chaanaloota lama of jalatti qaba. Dirqama chaanaloota lamaan kana join gochuun dirqama waan nuti ta'eeruu fi bootiin sun hojjechuudhaaf dirqama join gochuu qabna. Kanaaf bootii lamaan sana tokko tokkoon isaanii join gochuudhaan akka bootiin kun nuuf hojjetu ni goona jechaadha. Amma kallattumaan chaanalii lamaan join goonee jirra. Linkii amma ergineef sana dabaluudhaan peestiitti goona jechuudha. Egaa kun akkuma argaa jirtan viidiyoo sending viidiyoo jechaa jira. Viidiyoon kun kallattumaan kan nuuf ergamu ni ta'a. Akkuma argitan viidiyoon keenya nuuf ergameeti jira. Viidiyoo kana daawunlood gochuudhaaf bakka kana tuquudhaan daawunlood gochuu ni dandeenya. Itti aansuudhaan yaa karaa gaalarii keenyaatti akka nuuf galu gochuudhaaf immoo bakka tuqaa sadii kana tuquudhaan save to gallery kan jedhu barbaanne save to gallery kana tuquudhaan gara gaalarii keenyaatti akka inni save nu godhu gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala ittiin viidiyoo Facebook irra daawunlood gochuu dandeenyu steepiin hundi isaa kana fakkaata. Egaa viidiyoo kana keessatti bootii kanaadhaan Instagram irras haa ta'u TikTok irras warreen social media kamirraayyuu daawunlood gochuudhaaf kan ittiin fayyadamnudha.